سبرايز أجايبا قولوا ديمنا وانكو نبيت نجتر وانكو تبيت نسنجتر سبرايز أجايبا قولوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا وردوتا كينيا وند كيسانو بغانا غانو جراتن فيا قبدني جروف جريني كيسانا لإنسان فكات السنين جينا كبجمتوتا وردوتا كينيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجاجرتو فيا كيساني نجيني بدأت آسنين. كبجمتوتا وردوتا كينيا كويا هرأ كوبي أجايبا كوبي باي سنجارتن كأجايب سيساتو كو كابنيس يعني جرا كوبي كنا تك جمدان أبدي غودا كمنا كبجمتوتا وردوتا كينيا كوبي كابنيس نبيان ديونو كونس ماليو جتان nama ajaiba baay'ee sin jaalatan baay'ee sin kabajamtu gochaadha surprise godhuudhaaf deemna namni kunis eenoo jettan namni kunis nama baay'ee kabajan nama baay'ee jaalatan waan koo jechaadha waan kootu ni beektan jedhee abdii guddaa qaba isin surprise godhuuf deemna dubbadhu. Egaa akkuma beektan waan kun ani kophaa isii hojjettee chaanaala kana hangarraa isin geette kanaafuu osoo isin hin beekinarra surprise isii goone jenneetiniin abdii wajjin mana keekaa jirra inshallah gaduma viidiyoo kanaatti waan goonu hundaayuu hordofaa isin jenna. Kanaafuu kabajamtoota hordoftoota keenya baaloonaan beektanii mana keessatti qophiilee qophaa'u hedduu isaanii hunda isaa isi qopheessaa jira sababbiin surprise kana jechaadha kiyya anatu akka waan mana isaaniitti surprise godhatoo gooneen jechaadha waraabaa malee isi akka waan surprise godhaa ruutti isin ofirraan hin beektu jechaadha. Akka isin hin beektu jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya kanaaf akka waan isii akka waan wanti kun kiyya ta'ee surprising kun kiyya ta'eetitti akka waan achitti qopheessaa ruutitti asi qopheeffadha naan jedheeni isin illee tole jettee waan adda addaa ana achi naa tolchaa turte anaaf jecha isin quba qabdu kiyya beekti malee kan nama biraatitti hin beektu anammoo namoota waamee jira namoonni keessumaa hedduu achitti waamnee jirra. Akkas surprise ajaa'iba jaarsille ammoo kennaa ajaa'iba illee bitee fi jira kabajamtoota hordoftoota keenya garanumaan jechaadha namoonni jaartii qabdanillee akka isaanii kanatti jaartii teessan dhossaadhaan yoo gammachiistan gaarii jedhee abdii guddaa surprise ajaa'iba godhuudhaaf deemna waan koo ni beektan jechaadha waan koo tabeettan san jechaadha surprise ajaa'iba godhuuf deemna kana gadhuma viidiyoo kennaan hordofaa amma maaliif bakka kana dhufne guyyaan qophii guyyaa har'aati bakka amma jirru kun mana keekaati kun isin garsiisna viidiyoon baay'ee isinitti waan mul'anne jechaadha ol kaanee waraabna kanaaf keeka waan barbaachisu waan keessummaan garagaraa waan afaaniin qaqqabanii waan xixiqqoolee taatu asii bibbinnee erga asii bibbinnee kaaneen booda jechaadha gara manaa deemnee yeroo keessummoonni dhuftetti obboloo keessummoonni dhufanii simee asumaaniyyuu moraaliin akkamii abdiin akkamii kana hojjechaa ture. Lita beektu tirra damsa foogayini obbo hunda bira lubbuun jiraanne turruullee wal garra dhibameetti goree na jiree na dara. Sosa ndumana make natimi damsa nagayudan kabe otusani dabeka adarake abe chuba yenkaba. kabajamtoota hordoftoota keenya kun wadachaanee dhufnee jirra qophiin keenya akkuma itti fufetti jira keeka ajaa'ibaa kana xalamnee walii gallee fudhannee jirra kun yaani keeka akkamii akka fudhannellee isin garsiisnu bakka sanitti isin garsiisna waan silaa mana kana keessatti barbaachisu hedduu isin waraabuu hin dandeenye waan mana kana keessa barbaachisu guutuu isaa booda kan waliin garuu taa'ee jechaadha qorkiyyaa bakka asumatti eegalta. Akkasii kabajamtoota hordoftoota keenya maashaallah qophiin qophii ajaa'ibaati qophiin surprise abdiiti garuu surprise koo osoo hin taane isiidhaaf surprise ta'aa jirti isii surprise godhuudhaaf deemna isiin qophii abdii teettee
mana keessa jaanjomtee mana tottolchitee baaloona buutee maal bootee anaaf surprise godhaarte jara garuu inni usimaaf deebinee surprise godhuuf deemna qophii ajaa'ibaa jenneeti abdii qabna kabajamtoota hordoftoota keenya sanii kullee haadha daa'imaati waa hedduutu jira jechaadha kana hanga dhuma sagal Kana wallo duka kirantam ni tadima shawade ko ka kangaran sipna go duka esatar kesiti Assalamu alaikum ashama akafune kabajamtoota hordoftoota keenya jirra jirtu bakka jirtanitti nageenyi kiyyeesina qaqqabu siniin jedha amma gawaanni argaa jirtan kuni baaloona kana afuufee sirreeffadhee subiirra jechuudha aga ganama aga ammaa kanatti anumatu kophaa kiyya sirreessaa jira jechuudha akkuma beekamu yaayyaa hoopi yookiin abdii ni beektu jedheen yaada kanaafiyyuu abdiin asitti haflaa godhadhaa mana illee naa eeyyamaa jedhee waan nu gaafateefu manas eeyyamee fi obboleessa kiyyaa kabajamaaf jaalatamaa abdiidhaaf kana guutuu godhee jira jechuudha kana guutuu namoonni an gargaarre kuma kiyya godhee jira jechuudha hordoftootaaf kabajamtoota kiyya na waan alarraa bitamus wanti tokko ni jira hordoftootaaf kabajamtoota kiyya alarraas akka hin binne jedhee maaliifuu abdii gargaaruu fedheeni jechuudha maaliif yoo jettan abdii hedduu kabajnaa hedduu jaalannaa gaafa rakkoo keenyaas gaafa gammachuus gaafa gaddaas nu cina waan jiruuf obboleessa kiyya kana gammachiisuuf qophiidha jechuudha akkuma beekamu gaala waan bitamu kana manatti hojjetadhee jira waan inni manatti qopheessee yookiin immoo waan ani godheefi jiru sana isinis na duukaa ni ilaaltu kanaafiyyuu warreen viidiyoo kana jaallattanis koomentiin nu barreessaa galatooma jiraadha akkuma beekamu hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa waan alarraa bitamuu malu ani manatti isaaf qopheessee jira mana kiyya keessatti hojjedheefi jira jechuudha maaliifuu wacii sirrisuudhaaf taansa immoo kabaja guddaa isaaf qabuu fi osoo dadhabuu ani geessuudha ni beektu garuu abdiin gaafa ni rakkataa ture gaafa dararamaa turellee na bira waan dhaabbateef osoo dadhabuu daa'ima kiyyeessa osoo boochisu isaaf jecha waan humna kiyyaa mana kiyya keessatti qopheeffadhee jira waan ani immoo isaaf qopheessee jiru kana wallo duka kirantam ni tadima shawade ko ka kangaran sipna go duka esatar kesiti Gabayatu jedani ka gabayatu mukuma shawade ko kana manatu jedani kana manatu dukuma sirbano labadi tu kala pamparpadesani shawade ko kajipano